raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa kibxataa, jimaataa fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'aatii 6 PM yookiin akka lakkoofsa Westerniitti sa'aa 12 PM'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyaan alatti karaa toora YouTube'ii Eejensii tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootiinis nu argachuu dandeessu. Eejensii burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoorraa. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoonni keenya. Raadiyoo burqaa oduurraa oduu amajjii 21 isinitti himaa an urjii sabaati. Oduu tarkaanfii waboo dirreetiin kutaa waraanaa giddugaleessa Oromiyaa jalatti ajajaa waboo giddugaleessa Oromiyaa Shawaa Kaabaatti ona sulultaa Araddaabachoo Habiilaatti waboon humna raayyaa ittisa biyyaa sakattaa bobbaate irratti tarkaanfii laalessaa fudhachuu beeksise. Humna raayyaa ittisa biyyaarraa 3 du'aan 4 madoon adabeera. Gama meeshaan kilaashii AK2 fi sinaayipeera 1 hidhannoo guutuu waliin irraa hiikee moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Godina Shawaa Bahaa ona Fantaallee keessatti guyyaa 3ffaaf lolli itti fufee jiraachuun beekame. PP'n humna dabalataa mooraa leenjii Awaashirraa ergaa jiraachuunis baramee jira. Dabalataanis waboon Shawaa Lixaa ona Jibaat keessa socho'u diina haleelaa jiraachuun maddeen keenya raadiyoo burqaa oduutti himan. Oduma wal fakkaatuun tarkaanfii waboo dirree wal waraansa kaaba Oromiyaatiin ajajaa kutaa waraana giddugaleessa Oromiyaa jalatti kan argamu ajajaa zoonii Shawaa Kaabaa tarkaanfii fudhachuu beeksise. Haaluma kanaan ona Yaayyaa Gullalleetti birgeediin Odaa Kormaa tarkaanfii humna raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhateen 19 du'aan yoo adabu hedduu ishee madoo taasisuun 4 immoo booji'uu beeksisee jira. Kana malees meeshaalee lolaa baay'ee hidhannoo guutuu waliin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godheera. Akkasumas kutaa waraana giddugaleessa Oromiyaa jalatti ajajaa waboo idilee Shawaa Kaabaa Salaalee fi ajajaa waboo idilee Shawaa Bahaa ona Fantaalleettis lolli guyyaarraa itti fufee jira. Kutaa waraanaa kaaba dhiyaa Oromiyaa jalatti ajajaa waboo idilee konyaa Bahaa Wallaggaa Horroo Guduruu keessatti raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jedhee of waamu gidduutti magaalaa Giddaa lafa lalisee jedhamutti Cibraan Biqilaa eebbaan taasiseen 20 du'aan adabee 22 madoo taasisuun hidhannoo mudhii hedduu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jiraachuu maddeen keenya raadiyoo burqaa oduutti himan. Haaluma wal fakkaatuun lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobii mooraa waraanaa faashistii Bilxiginnaa ganda jimaataa godaa irratti tarkaanfii fudhateen hedduu du'aaf madoon adabee jira. Gama meeshaa waraanaatiin bireenii 2 eekemmi hedduu fi dishqaa ammoo walitti funaannachuun ibsameera. Duula cichoomina kaayyoon zooniin giddugalaa tarkaanfii Shawaa Lixaa ona Meettaa walqixxee iddoo garaagaraatti fudhateen injifannoo cululuqaa gonfateera. Kaampii diinaa cabsuun meeshaalee garaagaraa lakkoofsaan guddaatee dugda diinaarraa hiikkatee waardiyyaa sirnichaa hedduus booji'eera. Kutaa waraanaa kibba Oromiyaa jalatti ajajaa waboo zoonii Gujii Lixaa ona Bulee Oraa mooraa waraanaa Araddaa Hadaaloggaa keessatti argamu ganama bariidhaan tarkaanfii laalessaa fudhachuu beeksise. Haaluma wal fakkaatuun kutaa waraanaa kibba Oromiyaa jalatti ajajaa waboo zoonii Gujii Lixaa mooraa diinaa humna raayyaa ittisa biyyaa ona Galaanaa keessatti argamu haleeluun 21 du'aan hedduu ishee immoo madoon adabuun kaampii diinaa dhuunfachuu beeksise.
فلقى